gana mankaatimu ayyen video ajaa'ibaa wayii ilaalaa jira video maali gana makanaanimu rafi viidiyichatu kan nama raffisu miti video akkamiti kan irrii barraasi kaasi milaalime video akkanaatu nama raffisaare otoo nan rafeeyuu nan taajabdu maalinni kun waan ani feeti gochaa turre namatti hin tolu maal jechuudha maaliif waraabdi jaaladhee waan asitti dhiyaadhe sitti fakkaate ati gowwaa wayiiti jedhu eebbaa qoosaa jirta miti yeroon kun fu'aanan qoosu seete ani kan hin jedhu jaalallee beekaa yeroo dhiyoo kana keessatti akkamitti dhiira biraa waliin buluu dandeessu salphoo akkamii yoo taatedha maal ati anaan salphoo jettamoo anaan salphoo jettee an sammuun koo yaaduu dadhabaa jira maaltu ta'aa jira amma bakka kan gooti bilardi godhee utuun suur sagalee kana miidiyaa hawaasaa irratti gadhiise maal takka uumamu yaaddeetta jaalattoonni kee jakkamiitiin akkasii ilaalan yaaddeetta maqaa waaqaatii eebba akkasin gootu tasuma akkasin gootu kanan godhu taanaan beekumsa walii galaatiif waraabeere moo meemoriitu narraaf tole maaliif kana gochuu keetiin immoo maal argatta tole karoorri kee immoo maalinni sababbiin onnee qulqulluu kootiin si jaalladheefidha moo maalin si gaddisiise ati wanti balleessite jaalallee beekaa ta'uu kee qofadha maal beekaadhaan maaltu kana keessa fide maalii wal qabata beekaan amma ati callistee wanti gochuun sirra jiraatu waan ani godhisiin jedhe qofa gochuu kanan gootu taanaan garuu viidiyoo kana fuudhee yuutuubarootaa fi tiiktookarootatti kenne gaarummaa ati amma ammaatti akka siidaa misiritti dhaabbatte sanan zeeroodhaan si baay'isa eebba maal akkasin godhin ati kana gootee jennaan ani nama ta'uu hin danda'u maaloo eebba maaloo na dhibbisin waaqa itti amantuun si qabeera maaloo akkasin godhin yoo barbaadde kana booddee ani iddoo ati jirtu hin ga'u garuu suur sagalee kana naaf balleessi maaloo eebba ila an guddis baddee jedhamee maatii koo salphisuun barbaadu keessumattuu immoo harmee koo maaloo eebba maaloo natti hin giriiniin egaa kana dursee yaadu sirra ture amma callistee waan nan godhisiin jedhe qofa gochuu tole eebba maal barbaaddi ashoo akkas jedha mala barattoonni yeroo dhiyootti qormaata jalqabuuti hojiin kenna jalqabaa achiiti kan jalqabu maal gootaa jalqaba irratti qabxiiree guutummaa guutuutti balleessita kan
Jirra. Osoon sin dinqisiifatiin hin darbu. Qophiin kaleessaa ajaa'iba ture. Kan kaleessaa qofti moo? Lakki marsaan hundumtuu gaarii ture. Kan kaleessaa immoo addatti baay'ee gaarii ture. Yoominis dhugaasaa jedha. Gammeenis atis galatatu isiniif mala. Keessumatti immoo si'iif. Sababiin isaas abbaa yaada kanaa si'i gatii ta'eef. Egaa maaliin jechuu danda'a? Dinqisiifannaa kee guddaa galatoomna. Dhugaa kooti. Galatatu isiniif mala. Namni hojjete immoo galateeffamuu qaba. Amma sirra deebi'ee dinqisiifannaa keef guddaa galatoomna. Garuu ati baay'ee na gaddisiiste bara. Maaliif? Jaalallee wal lama dabareedhaan wal harkatti fuudhanii si injifatan. Hireen wal dorgommii gaaffiif deebitiin. Gammeen immoo puuliidhaan. Dogoggoriin jirra. Isheedhaan beekaa akkan of moosisee beekta. Dhiisi sababan barbaadini. Kun sababa ta'uu hin danda'u. Beekaa mo'atamuu fi dadhabanii mo'atamuu maaltu tokko godhe? Ilaamee gumi. Taateen kun galmee seenaa mana barumsaa irratti galmaa'umsaa nafu. Yeroo sana maal jedhama? Injifattuu wal dorgommii gaaffiif deebii kan bara 2018 hireedha jedhama. Malee dudduuba isaa gumitu jira wanti jedhamu hin jiru. Yeroo tokko tokko maaltu jira beektaa? Maqaan injifattuutaatu dhaama malee dudduuba isaanii eenyu akka jiru maqaan isaanii hin dhaamu. Siif haa ta'u. Tole. Kan hiree beekan mo'ame jette. Kan gammee immoo maal jechuufi? Kan gammees yoo ta'e jirra. Gammeedhaaf hiree addan baasu jedheen dhiise malee dhiirri puulii taphachuutti cimaa ta'e bultiif hin ta'u. Kana waliin maaltu walitti fida? Jechuun jirra namni tokko puulii taphachuutti cimaa taanaan istiikii tokkoon boolla meeqatti akka galchaa oolu beekta. Waan anaasa'u waa'ee puulii miti. Ati falaasfaa cimaa taatetta. Gaaffii kamiifuu deebiin dhabdu. Kaleessa na boonsiteetta. Akkuma tol dorgommii gaaffiif deebii sana irratti na boonsite jechuudha. Dhugaa dubbachuuf miira koo gochaan inni ibsuu barbaade jettee gaafate dhuftee naammattu miira natti dhaga'ame sitti himuu hin danda'u. Dhugaamoo maaltu sitti dhaga'ame? Hin beeku garuu nama sana hunda keessatti miira qabdu waan naaf ibsiteeftee hin beeku garuu waan addaatu natti dhaga'ame. Ani yeroo jalqabaaf dhammoo kan inni ijoollee keessatti jaalallensiif qabu siif ibsa. Lakkeen akkasiin jedhe. Yoon jedhes immoo mirga kooti. Inni kaleessaa waan addaa waan natti ta'eefidha. Waanuma fedheef iyyuu amma walqixa taaniirra. Ati barnoota na qo'achiistaa ani immoo puuliin si qo'achiisa. Akkasii waan murteessaadha ka. Sana booda qormaata 100 moo 50 fidda? Weel inni haala barsiisaa kee irratti hundaa'a. Haala kee irratti hundaa'a jechuudha. Of course. Akka barsiistuu Urjii yoon ta'e waan garaa na yaattuuf 20 siif godha. Garuu immoo akka barsiisaa Biqilaa yoon ta'e 100 fidee achumatti hin kiizii godha. Itaatiin qophaa'in jechuudha. Galata isaa waan itti barsiisan ta'aniif waaqni kan garaa isaa ilaalee buufa miilaa dhowwatee jedhan. Otoo barsiisaa taateen fixxee turte. Turi qabxii hiree hir'isuu jechuun maal jechuudha? Balleessuu jechuudha. Hiika biraa maalii qabu? Ila kana biratti immoo qabxii ishee balleessuu qofa osoo hin taane bakka isheen deemtu hundumaatti hordoftee namummaadhaa akka isheen baatu gochuu qabdu. Maal? Yoo barbaadde arrabsitee yookaan immoo daree keessatti yeroo isheen gaaffii gaafattu afaanitti kuttee salphiftee kamis ta'e kam carraa kamiinuu ati hojiin kee akka isheen namaa gadi baatee gochuu. Walumaa galatti yeroo isheen namummaadhaa baatee mangaraatu arguun barbaada. Eebbaa wanta ati jettu maanaaf galaan jiru. Waan ajajamte qofa raawwadhu. Siif galee siif galuu baatee nan ilaallatu. Tole wanti naaf hin galle. Turi ati maaliif hiree amma kana jibbiteen? Mucaa kana maal isheetu jibbame? Dabalataan immoo obboleettii hiriyaa keeti miti? Isaaf galatti baruu dadhabde. Hireen obboleettii isaati. Ati immoo jaalallee isaa durii. Kanaaf inni lamaan keessa kan hin sakaaleef. Amma ga'eenyuun akka gadoo ba'uu dhufe ifa dhanatti fakkaata. Turi beekaadha? Beekaa akka hin taane akkasii? Eeyyee.
kaayyoon koo hiree fi namoota isatti dhiyaatan hundumaayyuu mankaraarsee namoomaa isaan baasee haaloo koo bahudha. Turii maaliif? Hiriyaa kee moo? Hiriyaa akka obboleessaatti wajjin guddattan moo? Naaf hin galle maaliif? Beekaan obboleessa kee dhabar. Agartee akkuma loomiin dhangaggaa'u wayinii waliin walitti firoo firoo fiituu diina bara baraa ta'uu danda'a. Kanaafuu maaliif? Maaliif eebbaa? Kana rangaa kana caalaa sitti himuu danda'u. Maaliif? Ilana dhaggeeffadhu ani sababa kee baruun barbaada natti himi. Namichi namni akka ergamaatti yaade tasas lafaa kee yeroo inni seexana ta'u sababa isaa baruun barbaada. Dhiisi. Akka waan hin taane godhuuf nu dirqamsiisi. Sababiin isaa haati lakki jennaan viidiyoo kana sooshaal miidiyaa irratti gadhiisan carraa kee akka carraa firii godha. Firii? Ati firii maal goote? Maal naan jette? Homaa gochuu hin danda'uu siin jedheera bar. Ani laa waan xiqqoo argadheetaniin dachaasaa kaffalaa jira. Isaan siin jedhe bar. Nan barree jechuudha. Maal jechuudha jechuun maali? Akkam? Maal goota jechuun maal jechuudha? Ati gowwaa wayitii siin jedhu anaa walitti bu'uu jechuun bar mootummoota gamtoomanii walitti bu'uu jechuudha. Gurbattiin beekaa jedhan sun obboleettii isaa hiree fi jaalallee isaa duraanii ishee maqaan ishee hurjiiwwan waal jedhan sana waliin wal qabatanii si walitti galu. Namoonni beekaa wajjin walitti dhiyaatan kamiyyuu yeroo isaan gidirfamanii du'a kadhatanii jagootiin arginanis gadoo qobaadde garaa hanqoos na ciiseera. Maarreegaa guyyaa sanammoo akka ayyaana waggaattan kabaja. Dhiisii waan godhate natti muufimoo sitti nafne. Hundaafuu lamaan isaaniitu boolla isaan keessaa ba'uu hin dandeenye keessatti gaafan isaan galche Dooktar Eebbaa akkan ta'e ragaanaaf baata. Deebiseen si bilbila. Firii, miila maaltu si fidee aduu? Hiree barbaadini. Maarree dhufeera naan jettu nan haasofte maali? Ifama. Homaa miti bareedduu. Hiree barbaaddeeti? Maal abbaa kee dhageesse? Waan dhageenye. Waan dhageenye? Keenyaa manatti hirkattee dhaabachaa oolte hoo waan dhageenye gaafa naan jettu waan asii sitti fakkaata? Moo koo waan sitti fakkaata? Dhageera na Maal dhageesse? Waan asuftee qaamaaluu na gadhiisi. Ilaa waan dhageesse kana nama tokkotti dabarsitee himta taanaan jireenya kee daangaa kaa'e Firii. Ani du'e maaluu na gadhiisi. Waan tokko dubbata taana harmee kee hojii qulqulleessummaa hojjettee si barsiiftu sana lubbuu ishee si balleessa. Ishii irratti murteessiteet kana beeki. Maal? Harmee koo maal gochuuf? Ilaa amma siin balbala si olii sitti agarsiisa deebise miti. Isheen immoo handaara si olii miti kan hin geessu. Si ol galcheen sitti agarsiisa. Maaloo harmee koo waayyuu hin godhin. Waan hin dhagee nama tokkotti iyyuu hin himu. Waadaan siif kana maaloo. Akkas taanaan gaariidha. Dabalatamoo harmee kee ajjeesuu hin danda'a taanaan obboloota kee hunda ajjeesuu akka danda'u salphaadha. Maaloo maatii koo na jalaa tuqin. Ani isaaniin malee homaan qabu. Hin dubbadhu siin jedheera miti. Kunoo haadha koodhaan isii kakadha. Haati koo aduutu eenyutti hin himu. Baay'ee makootatti jaan joftu. Kanaafati baduu firii keessaa harka qabdaa? Akkuma siin jedhe odeeffannoo tokko jalqaba isaa malee dhuma isaa sitti. Waan hundaafuu sababa viidiyoo kanaatiin
Sakandii kanarraa kaasee to'annoo koo jala jirta. Ati seexanaadha. Yeeyyii hoolaa uffatedha. Ati seexanaadha ati. Eeyyen sirrii keeti. Ani seexanadha. Seexanni immoo nyaata. Akkasitti akkas hin nyaanneef waanan si ajaje qofa hojjedhu. Kan biraa immoo yeroo nama biratti wal agarru akka wanni tokko waan hin uumamnetti akka tokko. Kana dhiistee waan biraa goota taanaan wanta sirra ga'uuf ani keessaan gahu. Egaa ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoonni koo akkuma kanaan dura kontentii haaraadhaan nan dhufe jedhee isiniif waadaa galee sanatti kunoo har'a kontentii haaraadhaan dhufeera. Kontentii koo kanaaf immoo mata duree tokko moggaaseera. Mata durichis ogummaan kunis akkasii mata duree jedhudha. Kanaaf turtiin keessan na wajjin haa ta'u isinin jaalladha. Egaa hojiiwwan tokko viidiyoo tokkoon dhumuu danda'u. Hojiiwwan kaan immoo viidiyoo wal fakkaataa lamaa fi sanaan oliin dhumuu waan danda'aniif akkuma hojichaa viidiyoonis dheerachuu fi gabaabbachuu danda'a jechuudha. Kanaaf haala sanaan isiniif dhiyeessaa jechuudha. Har'aaf egaa akkuma argitan ogummaan isiniif fidee dhufe ogummaa mukaati jechuudha. Mee guys, meeqan keessantu ogummaan mukaa waggoota 476 dura akka eegale kan beeku. Egaa bara sana eegalee industirii guddaa ta'ee gammaatti itti fufuu danda'eera jechuudha. Egaa waggaatti meetir kiibii biliyoona 4 kan ta'utu oomishama. Namoota miiliyoona 33 immoo carraa hojii uumeera jechuudha. Itu dubbannu bareeddu ko waa'ee hariiroo keenya lamaanii maatii kootti meera. Maaliif? Maal rakkoo qabu? Ati kanaan dura beekaatti himteetta miti? Ammas immoo doktara eebbaatti himteetta. Ani yoon itti rakkoo maalii qaba? Lekki rakkoo qaba osoo hin taane haga irrattootatti hin turte har'a akkamitti itti himtee jedheen waan ani beekne waan ta'eef. Garuu maaliif akka ta'e hin beeku? Ani garuu beeka. Akkan tilmaamutti haga irraa gara keerra na namanne turte. Har'a na amanteeti. Sababa kanatti himti. Akkas ta'a. Taree hangaaraatti garaa kooraan si jaalladhe. Dhiirratti jaallattes immoo ana qofadha. Garuu kana booda morkataan biraa waan dhufe natti fakkaata. Kanaaf ilaata. Morkataan kaleessa ture hin jiru. Har'as kan dhufe hin jiru. Kaleessa si ture. Har'as immoo sumatu jira. Akkas jedhiitiin itti tasgabbeessi. Ani morkataan akkasii dhufnaan maatii kootti immoo morkataa sana deebisuu hin danda'u. Nagaa ooltanii? Jedhaa nagaan oolaa. Nagaa ooltanii jettee nagaan oolaa jetta? Kottuutti taa'e? Naman qamaane waliin moo? Isin gatii isaatiin 8 qabuun beektanu. Ani yaadni wal dorgommii puulii sun eessaa dhufe jedhee yaadaan ture. Edaa yaada jimaa kanaati. Ila booda yeroo mirqaan immoo wal dorgommii qoosan qopheessaa kan isin hin jenne. Mee maaloo wanta waliin taphatamu kana keessaa ba'i. Kana malee waan beektu hin qabdu. Ati moo mataa irra dhaabadhu. Mucaa kana raada keessaa baasuun nutti ulfaatu. Yeroon isa yaadu bagana raadan qabaatiin jedha. Sillee bagan qabaatiin. Maaliif akka ta'e siif hin galle? Maaliif? Utuun araada qabaadhee araada sana dhiisinaan jechuun keenya oolu ture. Yeroo sana ammoo hariiroo jaalalaa eegalle sana dhiisaa jechuudha. Sababni isaa saraanni ittiin qabamee yoomiyyuu dhiisuus hin dandeenye jaalala kee qofa waan ta'eef. Garuu morkataan biraan jiru miti? Sirummaan ilaalu innaan jetta?
Egaa guys hambaaleewwan seenaa mukarraa hojjetaman keessaa kan umrii dheeraa lakkoofsise maal isinitti fakkaata? Kilaashiidha guys, kilaashiidha. Kilaashiin kunis biyya Zaambiyaa keessatti argama. Oomisha mukaatiin immoo biyyoonni baay'ee oomishuudhaan beekaman adda duree ta'an jiru. Isaanis Jaapaan, Chaayinaa fi Iskaandinaaviyaadha. Biyyoonni biraas jiraachuu danda'u garuu isaan kun oomisha mukaatiin maqaan isaanii adda duree irra taa'eera jechuudha. Kanan dagatinaa egaa hordoftoonni koo ogummaa mukaa irratti wal qabatee qophiin isiniif qopheesse isaan mammaatti daawwattan fakkaata. Namoonni jaalattan like, share, repost gochuudhaan jaalala keessan naaf ibsaa jedha. Isiniin jaaladhaa galatooma yeroo biraa wal argina. Kanan jedhu Dr. Ibbaan hin beektamu? Eeyyee. Eessatti beekteen? Isa dhiisii hin fayyadu. Garuu namichatti baay'een siqe. Inni nama baay'ee hamaadha. Eeyyeen. Inni nama eenyummaa dhokataa qabudha. Erga bartee turteettamu? Lakkii dhiyoon baree. Waan hundaafuu waan ifa manaaf gootiif galatoom. Homaa miti. Garuu akkam akkamitti fakkorte miti. Sittan fokkoree moo? Fokkorsuun illee akka qabaa. Ati nama arrabsuu duwwaa beektaa? Nama loluu beektaa? Wanti hin jenne maaltu jira? Maalan godhare jaalala waggaa meeqa farsaatti kaffalee osoo seeraan hin dhamdhamin na jalaa cillimuuf ture bara. Waan alleefu tokkoon keenya tasgabbaa'uu qabna. Mana tokko keessatti abiddi lama waan ta'u natti hin fakkaatu. Maal taate immoo? Mana tokko keessatti lamaan keenya iyyuu ibiddaaf cidii taane akka waliin jiraachuu hin dandeenye natti mukeetiif galatuun. Yoo mana akkas jedheen ani roomaansii si taphachiisuuf jedhee tanan. Amma immoo wantan sitti mee qofa osoo hin taane wantan sitti himne si yaada koo keessatti hubachuu keetiif galatuun. Ati bararoo wayii dabar. Bararoo. Ati bar nama addadha. Nama jaalalas lolas arrabsuudhaan ibsudha. Natti bareeti bar. Wanti namatti bare immoo dafee ganna maleessa. Anis akkasii gadhiisuun barbaadu. Lola keessa, eeggamsa keessa, arrabsoo keessa walumaa galatti eenyummaa kee waliin si jaaladha. Obboleettii ko bareedduu ko akkam nagaa keetii wanti nuti nagaadha akkamitti akkan si yaade nagaa keetii maal taate obboleettiin kee takkaa bakkee bultee hin beekne yeroo isheen bakkee bultee dhuftu akkasitti si mattaani xiqqoo mataatu na dhukkube maal taate qoricha sii bita ka lakki dhiisi yoon itti rafina dhiisa. Dhugaa? Hiyyeen bareedduu kun dhiphatiin. Tole erga jettee. Giifti. Wayi dorgommiin akkam ture? Dorgommiin baay'ee gaariidha. Gammeetu mo'ate. Gaariidha. Mo'achuu wanti caalee hin jiru. Inni mo'atame humna hin qabu. Olaantummaan isa mootiiti. Maal jette? Homaayyuu amma na dhukkubaa jira. Narrafa nagaan buli. Tole nagaan buli.
multi barsiistu. Maal barbaaddi? Maal taati? Homaan ta'an. Natti jijjiiramte bara. Nagumaa fi Yoon sitti jijjiirame yoo akkan barsiistuu keetan hin dagatte moo si waliin oolee si waliin kolfee jennaan hiriyaa keenya seete? akkasitti illee yaadee miti. Akkamitti yaaddere? Isa callistee barsiisota wajjin birrifattu kana dhiisi. Isaan irraa waan adda taatee fakkaate atis akkuma barattoota kaanidha. Balleessu jechuudha. Hiika biraa maaliif? Ila kana biratti qabxii ishee balleessuu qofa osoo hin taane bakka ishee deemtu hundumaatti hordoftee namummaadhaan akka isheen baatu gochuu qabdu. Yoon sitti jijjiirame akkan barsiistuu keetan hin dagatte moo si waliin oolee si waliin kolfee jennaan hiriyaa keenya seete? Isa callistee barsiisota wajjin birrifattu kana dhiisi. Urjii akkam oolte? Nagaa kooti. Maal taate? Homaan ta'an. Waan ta'e taate fuulli kee sirrii miti. Yoon ta'e maal si galche? Natti mikaa yoon ta'e maal si galche? Dhiyeenya kana immoo ittaanaa daayirektaraa taatetti na fakkaate miira keenya hundumaa to'achuu barbaadaa jirta. Si galchaa waan barbaade yoon ta'e. Lakkeen akkas hin jennu. Urjii maal taate? Ani ittaanaa daayirektaraa ta'uu koo fi kana maaltu walitti fide? Hin beeku biqilaa. Wanti hundumtu to'annoo koo jala gala jechaa jirta. Akkasumas immoo miira nama hundumaa to'achuu barbaadde. Kuni garuu hin ta'u tolee. Ani waan taate si gaafachuun koo tarii yoo wanti si gargaaru jiraate jedheeni. Ila sittiin hima. Homaa tokko iyyuu hin taane. Na dhiisi. Tole dhiise. Ani amma kana waan si aarsu natti hin fakkaanne. Dhiifamu. Ani badii urjii. Dhiibbaan akka kanatti natti taphatu. Hello Ebba. Si arguun barbaada. Ati garuu carra qabeessa. Maaliif jette? Ana argachuun kee waan salphaadha moo? Fardaa lafaan barbaade kan si argadhe dagatte moo? Isan siin jedhe bara. Dubartiin jireenya keetiif si barbaachistu ofii keetii barbaaddeen osoo argachuu ni qabdu. Ofii isheetii si bira dhufte. Kanaaf hin carraa qabeessa siin jedhe. Wanti bararoonan ilaalcha akkamii ofiif qabde? Ani kan hin jedhu garuu akkamittiin argatte? Inni baay'ee natti si argate. Mee callisiitii maqaa koorraa ka'i. Jiituu. Jiituu jechuun maal jechuu akka ta'e siif hin galu? Jiituu. Badhaatuu, lalliftuu, magariisa kan kana fakkaatu bakka bu'a. Maal immoo walitti fidde? Dhugaa kootii bara. Naannoowwan magariisa. Biqilaawwan uumamaan guutaman ilaaluun jireenya namaa suga. Sanyii kamiyyuu osoo irratti facaaftee dachaa galfatta. Argite? Mucaa akkamii akka dhuunfatte? Yoo callisanii si dhaggeeffatanitti baay'ee asofta. Waan hundaafuu kadhannaan kee waan dhaga'ameef wareegama galchi. Otoo qosnu irbaata sana feera kannaa jette sana hin dagattanii. Wayyoo! Hin daganne. Atu naan jettee moo sirriittan si affeera? Ani qosaa fi jedhe. Wanta akkasiin jiru. Waan garaa kee dubbattee qosaafan jedhe jechuun jiramu? Ani isanitti magariisa maal jettee dhiisuuf deefanaan dubbii jijjiiruuf jedhe malee kanaaf miti. Waan barbaade haa ta'u kan garaan guutee dhangala'u afaan baasee dubbata. Kanaafuu jetteetta irbaata waliin nyaanna. Sirreessi. Irbaata waliin nyaannatu hin ta'in sin affeeraa jedhe. Rakkoon qabu sin affeera.
wayyoo dubbii micciiru. Kambul. Nagaa. Haqoon. Akkasii malee ganama waan gaarii na dhageessistee bara. Yeroo jalqabaatiif jechi kun afaan kee irraa dhaga'ama. Yoo dandeessi barnoota gosa hundumaa bakka tokkotti na qochisi. Eeyyee Ingiliffa, Jiyoogiraafii, Siivikii waan hundumaa isaayyuu bakka tokkotti. Kan biraa maaltu naafe? Ikoonomiksii, maatsii fi IT'tu si hafe bara. Eeyyee hundumaan isaa bakka tokkotti akka na qochistuun barbaada. Maaltu ta'e? Dhiphina tokkos na gochaa jira kan. Ani kanan jedhu lilmoo al tokkotti gumii waliin wal qixxeessuu danda'u hin qabdu. Gaafa yaadu isinis akkasumaan si dhiphisaa jira natti fakkaata. Barnootaan isa waliin wal qixxaachuuf waan akkasiitu naa barbaadde jedhee yaada. Rakkoon qabu. Suuta jettee bira geessa. Isaaf yeroon hin jiru kaa. Yeroon adda ta'e kanaaf eessaa dhufa. Ituun asii tottolfadhu inni immoo achi na dursaa jira. Ilaa maal seete jecha makilleen suuta miillaan deemti jedhu bakka barbaadetti hojjechuu danda'a. Garuu jaalala keessatti hin hojjetu. Ani kanan jedhu gamme. Ani maaliinan gumiidhaa gadi ta'e. Gumiin immoo maaliin na caala jettee yaadde beektaa? Kan biraa maaliin na caaluu danda'a gara dhabaan kun? Waan tokko sitti immoo gurbaan yaada bilchaatuudhaa fi adda ta'an kaasuudhaan baay'ee beekama. Yaadota callisanii ka'anii haasa'aman miti. Yaadota loojikii ta'an kaasuudhaan. Akkasumas kan hin baratannee fi kanneen bu'uura ta'an kaasa. Akkuma ati beektu hireen immoo yeroo ishee yaada akkasitiin booji'amtu yeroo meeqa argineerra. Maarree kanaaf maal godhinaan jette? Falaasfaa ta'e immoo naan jechaa jirta? Namoota akkasiitiin falaasfaadha jenna malee dandeettii addaa qabaachuu isaanii sobuu hin dandeenye. Maarree kanaaf maal godhinaan jette? Maaliif qarqara deemuu dhiistee natti hin himtu? Dhugaa koo ta'een baay'ee dhiphadheera gifti maal natti himu? Kanaafatis akka isaatti yaadota bilchaatoo kaastee hiree konyee kee keessa galchachuu qabda. Kanoo. Lakki akkasillee gochuu hin danda'u. Gamme tasayyuun sodaatiin ansi wajjiniin nan jira. Mee akkam gootee na gargaarta? Gammee Oo kootti mee al tokko si barbaadeen. nan deebi'a. Ahe giifti. Amma immoo jedhee dhimma jaalalaa gorsuufanii? Eebba maaloo sin kadhadha akkasin godhin. Adde Urjii maal si dhaga'u? Tole kan koosaa ta'u suur-sagaleen ati waraabdisu namaa miti. Nu lamaan keenya iyyuu itti amannee jaalanneeti miti kan akkas goonu. Akkuma siin jedhe kan koo bilardi taasiseera. Kanaafuu eenyummaan kun beekamu jechuudha achirra. Itti amanneetu itti yaadneetu wanti jedhamu hojii hojjetu jechuudha. Isa tolee siif jedheera. Balleessaa koo waan ta'eef immoo gatii koo nan fudhadha. Garuu immoo mucaa waan beekne kanatti cubbuun hojjechaa jiru boqonnaa na dhowwateera. Hin dandeessa Urjii. Hin dandeessa. Hin danda'u jettee ofitti himiin. Eebba maaloo sin kadhadha. Humna koo ol ta'eeti bar. Waa si yaadachiisu. Isa seexanaatiin aan jette sana si yaadachiisu. Seexanni immoo kadhannaan beeku. Kanaafuu akkam godhee si gargaaru. Ila isa miira keessa galeen akkasiin jedhu. Isaaf immoo dhiifama siin jechaa jira. Hiree arreeffadheen deebii hin malle deebiseefi garaan koo baay'ee gaddeera. Hireen bar mucaan haasaa akkasii maluuf miti. Mata dureewwan kana keessaa kan buyya laata? Maalidha? Mata duree maalitti kun? Viidiyoon sun YouTube irratti yeroo fe'amu mata duree isa kamtu akka bareedaa ta'e natti hime. Tokkoffaa suur-sagalee jaalatamtuu barsiiftuu Urjii yeroo wal quunnamtii saalaa raawwattu agarsiisu. Lammaffaa
barsiiftuu hiriyaa jaalallee ishee waliin sagaagalte. Sadaffaa barsiiftuu maqaan ishee kabajaan akka urjii waaqarraatti ol ka'ee mul'ate. Hojiin ishee xuraa'aa ta'e. Lek. Inni kun hin dheerate yuutuubiidhaaf hin ta'u. Maaloo eebbaa yaadni kee dhaabbittiin ajjeesuufidha. Waaqan sodaattu. Tole wanta kana jalaa dhokachuuf jedhee waan ta'e nuuf godhe gammadaa taata. Siinoo sin gaabbisiisu. Naa hubsii. Finne xiqqoo naafa. Afraffaa. Barsiiftuu mana ishee keessatti saalquunnamtii raawwattu qabamte. Eebbaa maaloo adaraa haadha kee. Maaloo sin kadhadha. Dubartii irraa dhalattee harka dubartiitiin guddattee dubartii irratti akkas goota. Shanaffaaf isa xumura. Gocha ciggaasisaa barsiiftuu waa'ee lammummaaf naamusaa barsiiftu. Kun gaarii fakkaata. Akkamitti ilaalta isa kana? Kana wayyuu? Eebbaa maaloo kun hundumtuu akkam ooltan akkam ooltee beeku. Barnoonni oolmaan akkam ture. Galata Rabbii baay'ee gaarii ture. Eessa baakii taa'uufi? Ammas as teessee oduu kee odeessuufi qormaanni gaheera. Deemteen qo'attu? Urji maal taate? Dhiisi. Guyyaa sakkuma kana jecha namni dhunaan jechaatu. Yoo ta'e nama guddaa wajjin teessee ija miixuufi guddisbaddee akkamiidha kun? Urji akkasin jedhama amma. Hireeku beenatti kutaa keessa eegatti dubbisi. Maal akka isheen taate nan gaafadha. Beenu. Taatoo ajaa'ibaati. Hamlee nama cabsuu sirriitti dandeessa. Sitti tolee yeroo isheen akkas taatu barbaadda miti. Akkas akka taatu arguun barbaadu. Yeroo isheen namummaadhaa baatee itti du'aawwatu arguun barbaada. Eebbaa adaraa waaqaatiin mucattiin kun sin gaddisiistu. Eeyyeen. Nan gaddisiiftu.
Fidi. Hin fakkeessiniti fidi. Fudhadhu yoo marsi Nakinni. dhorke. Nakinni. Nama akkamiti kun nakinni.